Yaa Rabbii kiyya kan bara kana waan dubbatan nama wallaalchisa. Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi kabajamtoota mul'ataatuu fi kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtanii nageenya koo kan jaalalaa kabajaa bakkuma jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootii galatasa. Dhugaa Rabbii waan baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee dhufee jira. Innis maal jechuun keessaniin oolu. Naga akkuma iskiriinii gubbaarratti argaa jirtan jechuudha. Bahaar jechuudha. Adawwii yookiin xalaata qaba kan walumaan agarru jechuudha. Miidiyaa kana gubbaarratti waan irratti oofaa turan yookiin waan deemaa ture walumaan kan agarre ta'e jechuudha. Bahaar maal ta'eera jechuun keessa hin oolu. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu waan baay'ee jechuudha. Keessa namaa cabsu jechuudha. Bahaar qabamee harka diinaa bu'ee jira. Dhugaa Rabbii baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Isallee haala hin taaneen jechuudha. Haala isa qabuu dadhabanii jechuudha. Haala hin taaneen bahaar qabamee harka diinaa harka bu'ee jira. Dhugaa Rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisaa Fatiyaan baay'ee tokko bu'aa jirti baay'ee tokko gaddaa jirti. Akkasuma bal'oon illee hin jiru. Bal'oon illee silkiin yaalaa kaasuu dide jechaa jirti Fatiyaan jechuudha. Dhugaa waan baay'ee keessa namaa tuqu siniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya mee waa Fatiyaan jettu dhaggeeffannee walitti deebina siniin jedha. Akkasuma immoo haala bahaar ittiin qabamillee viidiyoo isaa kan laallu ta'a siniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Dhugaa du'aa godhaa fi siniin jedha mee viidiyoo laallee walitti deebina. Ati qabani moo maal? Bila maaliif naasumaa jira? Har'a moo bileetti maaliif qabame? Atis kophaa si fuudhan moo akkami? Yoo amma waan hin godhu nama lamaan bahaaris kunoo viidiyoo agarsiisan viidiyoo gadhiisanii jirtan agartanii jirtan daawwattoota kiyya. Balloon Bahaarii haala kanaan qabamee jechuudha. Alatti gadi ba'ee najjaash qabsiisee jira. Dhugaa nama hedduun qabamu malee akka laayyatti qabuufillee hin turre garuu baay'ee tattaafachaa ture. Bahaar jechuudha garuu qoricha gaggabsuu itti godhanii jechuudha. Gaggabsan jechuudha. Dhugaa waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Fatiyaan kunoo akkatti imimmaan ishii xaragachaa jirti. Siniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota koo dhugaa waan baay'ee garaa nama nyaatu waan baay'ee nama gaddisiisu. bilbilisaa cufaa jira. Balloollee itti bilbilee balloollee bilbilisaa cufaa naan jaa. Viidiyoo irra garuu balloon hin mul'atu baarii mul'ata. Balloo ati yoo isa kutte. Atis si qabani moo maali? Bilbila maaliif cufatta? Naasumaa jira. Har'a moo bilbilli kee maaliif cufame? Atis kophaa si fuudhani moo akkami? Yoo amma waan hin godhu wallaaneetiin jira. Nama lamaan bahaaris kunoo viidiyoo agarsiisan viidiyoo gadhiisanii jirtan agartanii jirtan daawwattoota kiyya. Balloon Bahaaris haala kanaan qabamee Fatiyaan haala kanaan bo'aa jirti. Balloon illee silkiin haala kaasuu didee inni illee qabamuu oolu silkiin isaa cufaadha jedha jechaa jirti Fatiyaani. Bahaar illee silkii irraa fudhatanii silkiin isaa cufaadha. Qabamee jira jechaa jirti. Dhugaa Rabbii waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee keessa namaa cabsu. Bahaar waan hin taane irratti raawwachaa turani. Amma immoo harka diinaa bu'ee jira. Harka najjaash akkuma aadate harka ofii buusee jira. Siniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Dhugaa hin beeku ani namni afaan tokko dubbatu namni lammii tokko ta'u haala kanaan eessa waliin gahan? Maaliif diina walitti ta'uun barbaachise? Mee maal isaan godhe bahaariin kun dhugaa Rabbii jechuudha. Ilmoo ofii guddifachuu malee durallee lafaa kaanii kan tuqan isaanii. Ammas immoo akkam ilmoo isaa guddifata jedhanii ilmoo isaatirraa qabanii najjaash keessattuu ammallee aadachaa jira. Hafuura isaa akka hafuurri isaa dhabamu goonaa akka hafuurri isaa bakkana jira jedhee hin dubbanne goonaa jedhee harkaa qabanillee viidiyoo gubbaarratti aadachaa jiran jechuudha. Manatti deebi'anii isa awwaalanii aadachaa jiranii hafuurri isaa akka hin baane
abamsiisadha jedhanii wal mari'achaa jiranii qabamu qarroo isa wajjiniin dhugaa rabbi namti sun maqaan isaatillee naan galu ana surrisaa jedhu baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Wanni gochi ilmaan Oromoo walirratti raawwachaa jiran kuni keessattuu wanni Yamanii keessatti deemamaa jiru kuni gocha hin taane gocha shuukanneessadha. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Bahaariifillee du'aayii godhaa fi Waaqayyoo harka diinaa harkaa si haa baasu jedhaatti du'aayii godhaa fi Fatiyaallee jajjabeessadha. Dhugaa Fatiyaan baay'ee tokko bu'aa jirti. Baay'ee nama gaddisiisti jechuudha. Kanaafuu Fatiyaadhaafillee du'aayii godhaa fi akka Bahaarii nagaadhaan ilmoo isaatiitti deebi'uu fi siniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo dhugaa rabbii waan dubbatan nama wallaalchisa Oromooni. Dhugaa afaan tokko dubbachaa lammii tokko ta'anii bakka gaachana walii ta'anitti gaachana walii ta'uu dadhabanii ofumaa isaaniitiif walitti garagalanii bineensa walitti ta'anii jiranii. Innaa Waaqayyoo kana keessa illee gaarummaatti nu haa jijjiiru jedhaati du'aayii godhaa isiniin jedha nagaa fayyaa.